Gaafii namoota baay'ee deebisuudhaaf isiniif qophaa'ee dhufee jira. Gaafiin kan keessanis ijoollee baay'een mana tokko ijaarree xumuruudhaaf birrii meeqa akka nu gaafatu, akkasumas immoo yoo mana ijaaramaa bitanne hoo qooda ganaa taa'amnee ijaarru mana ijaaramaa tokko yoo bitanne hoo birrii meeqa ni arganna? Wi-Fi gara biyyaa yoo fudhannee galle ni hojjetamoo hin hojjetu? Kana durallee viidiyoo darbee irratti dubbadheera. Akkasumas namootuma haaraadha natti fakkaate isiniifin hin deebisa. Aga dhumaatitti na wajjin taa'aa isiniin jedha. Nageenyi rabbiitis bakkuma isin jirtanitti isin yaa baay'attu. Ani siifottuubi YouTube kanaaf namni haaraa taatan subscribe gochuun kottaa natti makamaa gara maatii kan keenyatti dabalamaa. Akkasumas viidiyoon kun yoo isiniif tole laayikii fi sheerii gochuuf hin dagatina isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoon kan koo kan guyyaa har'aa mana tokko ijaarree xumuruudhaaf birrii meeqa nu gaafata isa jedhudha. Mana tokko ijaarree xumuruudhaaf birrii baay'ee nu gaafata. Manni nuti ijaarru sunoo mana akkamiiti? Ofii keenyaaf duursinee mana tokko ijaarree xumurachuudhaaf birrii ammanaaf na gaafata jennee tilmaamnee lafa gochuun dursa mana akkamii ijaarraa, maaliin ijaarra hoo jennee kaalkuleet gochuu qabna. Nuti har'a mana tokko mana guddaa tokko kaaneen ijaarra yoo jennee birrii guddaa nu gaafata. Garuu mana xiqqaa isin ijaarra yoo jenne akkasuma birrii xiqqaa nu gaafata. Humni kan keenya mana guddaa ijaaruudha moo mana xiqqaa ijaaruudha? Kaamirra dandeenya. Yeroo har'aa kanaaf amma si'aatii kanatti mana kifilii meeqa yoo ijaarradhe nagaa booddeellee keessa taa'ee itti dabaladhas jettee murteeffachuun kan mataa keetiiti. Fakkeenyaaf mana tokko keessa as jiraachuudhaaf kifilii meeqa yoo ta'e nama gaaseetanii tokkoffaa saaloonii qabaachuun dirqama, nyaata qabaachuun dirqama, shintibeetii qabaachuun dirqama, kushinaa qabaachuun dirqama, biratti dabalattee mana meeshaa tokko qabaachuun dirqama. Sanirraan kan hafe yoo humna qabaatte mana keessummaa iddoo ciisichaa 2 osoo godhatte bareedudha. Iddoo ciisichaa 2, saaloonii tokko, shintibeetii fi kushinaa. Kana yoo qabaatte abbaa feete caalta. Kana manaa yoo ijaarratte jechuudha. Garuu humna qabaatte yoo ta'es immoo sanii olitti ijaaruu ni dandeecha. Mana guddaa jechuudha. Gini kuni gutumaan guututti likkiidha. Bareeda akka kan kootti. Iddoo ciisichaa 2, saaloonii tokko, shintibeetii fi kushinaa fi iddoo meeshaa tokko. Kana qabaatte yoo ta'e abbaa feete caalta akka kan kootti jechuudha. Kanaaf isa kana hoo ijaaruudha birrii meeqa nu gaafata jechuun keessan hin oolu. Gaafiin kan keessanis isuma. Mana kana ijaaruudhaaf nuti har'a maaliin ijaarra? Dhoqqeedhaan ijaarramoo? Mukaan ijaarramoo? Bulokkeettiidhaan ijaarra? Bulokkeettiidhaan ijaarra yoo ta'e simmintoon baay'ee gaalee ta'eera tokko. Feerroon baay'ee wuddii ta'eera. Simmintoo kumtaa takkittiin kan duraan birrii 1000 wayiin bitamaa turte har'a garuu birrii 2000 wayiin bitamaara. Baay'ee gaaliidha. Akkasumas feerroon illee baay'ee dabale. San bira immoo piroosesii inni of jalaa qabu baay'eedha. Kanaaf mana tokko ijaartee xumuruudhaaf baay'ee gaaliidha. Mukaanillee ijaara. Gaafa mukaanillee ijaartu jala isaa walitti hidhuun dirqama. Muka daraddartee duubaaf keessa dhoobdee in garaftaa, in lassantaa, waa baay'ee goota. Innis liishoo ni jira. Simmintoo hin barbaadu jechuu miti. Innis simmintoo ni barbaada. Garaagarummaan mukaa fi bolokkeettii gidduu jiru bakkuma muka bittee daraddartu san bolokkeettii bittee daraddarta malee toonu. Mutti garuu keessattis dirqama ni barbaachisa. Bolokkeettii keessatti muttis ni barbaachisa. Feerroo garuu baay'ee barbaada. Inni mukaan ijaaramu feerroo akkasumaraa miti. Piiniyoodhaan bicuu wayii jalatti barbaada. Inni bolokkeettiidhaan ijaaramu garuu maazanii irratti maazanii meeqa akka qabuun beektanii manni tokko maazanii meeqa qaba. Isa san dirqama kolonii guutuudhaaf hin barbaada. Fillafiitii isaa kolonii guutuudhaaf hin barbaada.
kun immoo gaafa walitti dhufe birrii baay'ee nu barbaada feerroon jechuudha. Kanaaf mana tokko ijaarree xumuruudhaaf tilmaamtee irra ga'uu hin dandeessu. Dhibbatti tilmaamtee mana kanaa birrii ammanaatiin ijaarree nan xumura jettee tilmaamtee irra ga'uu hin dandeessu. Sababni isaatis gabaan har'aatii fi gabaan boruu addaan. Kanarra bittuu fi kan boruutiin bittu addaan. Har'aati mili'een 2 qabaattee mana guddaa tokko nan ijaarradha jettee gaafa kaate. Mili'een 2 sun qixxeetti si hambisuu danda'a. Ati nan xumura jettee gaafa kaatu qixxeetti si hambisuu danda'a. Namaan galu. Kanaaf tilmaamanii irra ga'u ni ulfaata. Isiniin jechuun barbaada guutumaan guututti deebii kan keessanii fi mana ijaaramaa tokko hin bitanna yoo jenne birrii meeqan bitanna mana bareeda tokko yoo jettani mana ijaaramaa tokko iddoo qaba. Fakkeenya baadiyyaadha kan kaartaa bilaanii hin qabne hin binna yoo jedhanii rakasaan bituu dandeecha. Garuu maal namoota baay'ee an kaartaa bilaanii hin qabne bitanii akka diigamaa jiru ni argitan. Ijoollee baay'een akka bo'aa jiru ni argitan. Kanaaf mana kaartaa bilaanii hin qabne yoo bittan faayidaa hin qabu. Booddeessaa kisaaradha. Kisaaraa keessa nama galtu. Nama jalaa diigamaa. Qorqorroodhaan irraa fudhattu. Jarumatutti fudhatee fayyadamaa jira. Kanaaf mana kaartaa bilaanii hin qabne nan bita yoo jette rakasaan ni argatta garuu faayidaa siif hin qabu. Mana kaartaa bilaanii qabu, kan ibsaa qabu, kan bishaan qabu, kan ijaaramee xumuramee jiru nan bitadha yoo jette fakkeenya sulultaa keessatti yeroo ammaa kana manni tokko kifilii 2 qaba, manyitaa iddoo ciisichaa 2 qaba, kushinaa qaba, kaaree 200 kaartaa bilaanii qaba. Kan biraa maaliin? Koornisiis sajjiin semiin galee jira. Manni bolokkeettiidhaan ijaarame. Baay'ee kan bareedu, baay'ee kan nama hawwachiisu, baay'ee kan namatti toludha. Dallaan isaas illee axiriin axaramee jira. Baay'ee bareeda. Seera hunda guuttatee qaba. Guutumaan guututti jechuudha. Isa kana qophaa'aa kana bitadhee itti nan gala osoo jettee kaatee birrii meeqa qabaachuu si barbaachisa seeti yeroo ammaa jechuudha. Yeroo ammaa sululta keessatti mili'eena 6.9 mili'eena 6.9 mana kana nan bitadha jechuudha. Mili'eena 6.9 jechuun mili'eena 9 fi 900 jechuudha. Guutumaan guututti mili'eena 7 jettee fudhachuu ni dandeecha. Kanaaf lafa duwwaadhaa sululta keessaa kan kaartaa bilaanii qabu nan bitadha yoo jette baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf baay'ee guddiidha. Tilmaamanii irra ga'uun hin danda'amu. Hojjetanii agarsiisutu salphataa. Hojjetanii agarsiisuun garuu ni salphataa. Warri karoorfattanii, kaayyafattanii, mana ijaarrattanii kaatan kaatiitti cabsaa. Jammara rabbi keessanitti kadhadhaa. Rabbi yoo sin gargaare isa guddaa kana salphaatti xumurachuu ni dandeechanii. Isa jabaatu kana sinii qallalchuu ni danda'a. Inni guddaan rabbiin keessa jiraachuudha. Kaayyoo fi karoora kan keetitti rabbi yoo keessa si jiraate inuma milkooftaa, inuma si xumuras, inuma argattas akka kan kootti sin jechuu jaaladha. Wi-Fi fudhannee ni galla, fudhannee yoo galle ni hojjeta. Isa jettanii gaafina gaafachaa jirtaniif Wi-Fi fudhattanii yoo galtan eeyyee ni hojjeta. Wi-Fi xiqqaa isaa guuttatanii harkatti qabatanii deemtan fudhattanii yoo galtan hin hojjeta jedhee dubbadhee darbe viidiyoo darbe irrattis isa guddaa teelerraa qaxxalatan hin beeku. Kana garuu qafoo qofaatti galta biyya keessatti gaafa geeche beeka teelee dhattee simii irratti guutamee itti si kennama malee wanta biraa hin qabu sin jechuu jaaladha. Gaafii tokko sunaafi yeroo ammaa kana jireenyi biyya keessaa qaaliidha. Biyya keessa jiraachuu wayya moo biyya alaa jiraachuu wayya isa jedhuufis hin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi qaaliidha. Qaalii ta'eetuma immoo biyya ormaa keessatti nafanii biyyuma ofii keessatti hafanii biyyuma ofiitu namatti ho'a. Biyyuma ofii keessatti gammachuudhaan jiraatta. Biyyuma ofii keessatti dasitanyyaadhaan jiraatta malee biyya ormaati. Kanaaf jireenyi qaaliidha, nuroo widdiidha, nuroo maalidha jettanii ala teessanii sodaatina. Itti gala Itoophiyaa keessa sinuma jiraatamaa akkuma qofaatti jiraatamaa uffatamee nyaatamee dhugamee akkuma qofaatitti
jiraatama. Wanti garaagarummaa ta'e hin jiru. Waddadinnati isaa malee jireenyi immoo inuma jiraatama. Akkuma waddadu sanitti inuma jiraatama. Sinin jechuu jaaladha. Viidiyoon kan koo kan guyyaa irraa asuma irratti xumura. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti naa katabaa. Wanta gaaffii isinitti ta'e wanta barbaadan na gaafachuu dandeessanii saanduqa koomentii jalatti naa katabaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii akkasumas immoo hiriyoota keessanii sheerii gochuuf hin dagatinaa. Isinin jaaladha, isinan kabaja. Aga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan na tura. Bye.